አልነበረኝም በዛ ሰዓት ማለት ነው። ከዛ ዘመዴ ሳውዝ አፍሪካ ነበረ። በሱ ሲም ካርድ ኢሞ አስከፍቼ ሲጠቀም በኢሞ መጣ ማለት ነው። ይሁን ከዛ መጥቶ የሚደውለኝ ሌላ ነው ደግሞ ለኔት ሲሆን የምትለው ሌላ ነው። ገባሽ? ምግቢው ሌላ ነው፣ አዋሪው ሌላ ነው። አዎ ተቀባይ ሌላ ነው፣ አዋሪ ጀንጅነው ሌላ ነው። ትክክል ናት ልጅቷ፣ አባባሏ ትክክል ናት። የሚያወራሽ ሌላ ነው። ይሄ ነገር የኛ ጉድ ነው። የኛ ጉድ ነው። ቪዲዮ ስታወሪ የሚያዋራሽ ሌላ ነው። ኖርማል ደግሞ የሚጀነጅንሽ በአውዲዮ የሚጀነጅንሽ እና በቪዲዮ የሚጀነጅንሽ አንድ እኮ ijoolleen shamarranii keessattuyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Warreen keessattuu hiriyaa dhiiraa online irraan jaallattan sirriitti of eeggannoo godhaa. Micayyoon tuni fakkeenya isin namoota ijoollee hedduudhaaf taasii jedheeti yaada. Egaa muudannoo ishee hunda isinitti himaa hanga dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Nagaan kee bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Tarii irraa barachuu dandeessu. Namoonni akkanaa jechuudha. Muudannoo akkanaa kan qabus ni jira. Egaa micayyoon tun maal taatee isheen biyya jirti, inni biyya Arabaa jira jechuudha. Yeroo kanatti inni nama guddaa akkanaati. Akkuma argaa jirtanii nama guddaadha. Nama ishee madaaloo miti. Micayyoon xiqqoodha. Yaa ta'u malee janajjinaa ture jette akkuma dhageessanii isheen irree dhuftee dubbatteetii jirti. Kaleecha guyyaa kaleecha jechuudha. Bakka muudannoo ishee hedduutu akka nama gaddisiisa. Micayyoon daa'ima akkuma argaa jirtanii immoo nama guddaadha. Yaa ta'u malee isheen biyya jirti. Inni kan itti haasa'u nama biraati. Suura biraan nama biraatitti erga. Ofii isaatii nama guddaadha akkuma argaa jirtan. Suura nama bakka nama beektanii fuulli isaa namatti tolu, nama bareedaa fakkaatu suura itti ergaa. Viidiyoo tole jedhee naan kaasu jettee viidiyoo irraa daa'ima waan akkasii keessa gadi buutee hin jenne. Yaa ta'u malee micayyoon tuni biyya Arabaa fidaa jechuudha. Bira fidaa. Yeroo bira fidu kana micayyoo tana aanjana jennu kan itti haasofsiisu nama biraati. Kan immoo micayyoo tana fuudhuuf ka'e namicha kana. Odoo sin ta'ee maal gootu? Waan akkanaa kana muudannoo akkanaa kana namni qabus jirtu, namni qabdan jirtu, namni sin muudate jirtu. Yaw hin dhabamu jedhee hin dhabamu. Maaliifi onlaayiniidha haasolu. Onlaayinii kanarraa waan akkanaa kun hin jira. Micayyoo tana ishii adda babaayii ba'e malee hin jira muudannoon akkanaa. Garuu immoo yeroo nama tokko baratan, yeroo nama of eeggannoo gochuun numa fayyadaa jechuudha. Yeroo nama tokko baratan, nama tokkotti yeroo haasoftan qaxxisaa namni sun nama akkamii akka ta'e hin beektan. Nama biyya fagoo yoo ta'e, nama hin beekne tokko yoo ta'e maal gochiitti haasofta? Nama hin beeknu inni fuula isaa hin beektu, nama isaa hin beektu. Nama amma fakkeenyaaf hiriyaa isaa osoo beekte hiriyaa isaa san amala isaa gaafatta inni nama akkamii jettee gaafachuu dandeessa. Garuu immoo ati biyya biraa taate biyya biraatti onlaayinii irraan kan wal baranii wal fuudhanii jira. Yaa ta'u nama kana waan isaa hin beektu akkamitti ta'uu danda'a? So kanaaf waan akkanaa kun sirrii miti. Ofii keetiif balleessaa qabda beektee. Dubartiin rakkoo ni qabdi. Maaliifi nama tokko hin beeku, nama gaafadhu hin qabu, abbaa haadha isaa hin beeku, hiriyoota isaa hin beeku, namni sun maal akka ta'e hin beeku. Maalii kiyya jedheen bakka dhiirummaa ta'eef itti haasa'amoo bakka inni kennan hin beeku. Jaalalas ta'u sirriitti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Nama hin beekne tokkotti amma namoota meeqa akkanatti nyaatame, namoota meeqa akkanatti lubbuun isaa darbe. Waan isaan beektu, waan bakka namni sanii hin beektu, amala nama sanii hin beektu. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Micayyoo tana immoo waan mudate isinitti hima. Isheen akkuma argaa jirtan kan itti haasofte nama biraati, kan suurri ergameef nama biraati, garuu kan fuudhe namicha kana. Yeroo dhaqxoo inni dhaggatte micayyoon baay'atanii kaameraa qopheeffatee maal jedhee dhaqee hin barbaadu jette. Hin barbaadu. Ati akkana jirta kan suurri natti argame nama biraa kan micayyoo dhugaa dubbachuun waan nama ajaa'ibuudha kun. Kanaafuu
waan akkanaa kanarraa sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo. Keessattuu ijoolleen shamarranii yeroo ammaa kanatti ijoolleen keenya hin jirti mucayyoon takkas Dubaay kana maaliin beektu maal isaan beektu qabeenyuma qabdi dhagee jina wal ugaa sadii wajjin turreetti jaalalan laala shawwadaa dhiira dubartiinis mok maabi. Kanaaf nama tokko erga hin beekne waan isaan beekne maal gochii ittaasofte sa'aatii kee gubda. Kanaaf mucayyoo sun maal taate ijoollee qabanni biyya ishee namicha baqaaf yookiin immoo fuula isaa laaltee baqa waxxaatii fakkaatee itti mul'ate ijoollee hin qabu jedheeni haadha manaatillee hin qabu jedheeni jina waggaa sadii wajjin hin turte. Yoo galtoo inni ijoollee sadii qabaa mana qabaa haadha manaa qaba. Ishiin heerumuudhaaf galte laala qalabatii sii godhaa kootu jedheeni galtee dhaqeessi matee ergasii yoo gaafattu inni akkana jedhanii boochee maal jettee deebitee dhuftee biyyuma arabaa kanatti deebitee jechuudha. Muudannoon akkanaa kun namoota baay'ee muudataa. Ani ishee garuu baqa mucayyoon illee daa'imata waan taateef soo waan kanaan hin taallalamina immoo famina isin jechuu barbaadetan dhugaa dubbachuuf laazim qaroo ta'uu qabdu. Akkuma inni si shawwadu isin irra shawwaduu qabdu. Osoo waan isaan beekin inni maali inni beektu koo isin jettee online irra jennete inni qabeenya ishii saniif jecha qabeenya ishii isaa fudhatee ishiidhaan ichitte mucayyoon takka kun galtee asii jechuudha waggaa meeqa hojjettee qabeenya ishii hundarraaf erga fudhateen boodatti ajjeese mucayyoo guyyaa takka bayyanattee too mana namaa waggaa meeqa eenyu jettee gara biyyaatti galtee mana algaa qabatee maal jedhee simatee ishii fuudhee meeshaa ishii isaa fudhatee mucayyoo achumatti ajjeesee biraa deeme. Muudannoo kunitu jira. Kanaafiyyuu obboloota koo waan kanarraa sirriitti of eeggannoo godhaa. Dhugaa dubbachuuf waan nama barsiisudha. Mucayyoon tun waan muudate kuni waan nama ijoollee baay'ee barsiisudha jechuudha. Garuu ishii jalaa baatesi maal jettesi ani beeku ginne heerumte ta'e bira jirti ta'e hin beeku garuu muudannoon akkanatti nama muudate jettee yeroo baqa baay'ee nama rifachiisa. Mucayyoon tun akkuma argaa jirtan daa'ima. Kun namichi amma nagaa ishii hin madaalu jechuudha. Garuu immoo wanti online kun wanti nama hin beekne kun waa baay'ee nama godhaa. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedhaani wanti sirii dhaamu isa kanaadha jechuudha. Muudannoo baay'eetu jira. Waan akkanaa kun wanti qilleensarraan dhufte qilleensumarraan baddee akkuma jedhan sanii. Kanaaf muudannoo akkanaa kun namoota hedduu barsiisuu danda'a. Sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Qarshii keessanillee qabadhaa. Yeroo keessanirree namummaa hin beekne wajjin hin gubinaa. Kuni abbaa manaa naa ta'a. Kuni baqa hiriyaa naa ta'a. Hiriyaa gaarii naa ta'a yoo jette nama beektu. Yookiin immoo nama isa beeku yoo jiraate. Amma fakkeenyaaf ati biyya biraati inni biyya biraati. Waa'ee namicha sanii hin beektu. Waa'ee nama sanii sirriitti hin beektu. Namoota isaanii inni maali akka zariisaatu maal akka ta'e hin beektu. Akkamitti namni yaadu tokko akkamitti nama sanitti dhiyaatee hiriyaa godhata hiriyaa dhugaa godhata iski. Tarii amma fakkeenyaaf namoonni bakka hojiitti wal barguuni amma fakkeenyaaf hojjettoota hojjennee hojjettoonni kuni amma wajjiniin hojjetu waan saasan namni nama hin gaggaafattaatillee qaama walitti wara gartee wal barta jechuun yoo taa'itu. Garuu immoo kan online kuni baay'ee tokko shawwaadii. Kanaaf kanarraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Kuni waan baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf fokka. Kanaafuu muudannoo mucayyoo tana muudatee namoota baay'ee akka barsiisu abdii qaba. Namni biraatirree nama akkanaatirraa namoota akkanaan godhanillee akka irraa of qusatu ni taasisaa jechuudha. Akkuma beekamu mucayyoon tun dheengadda dhugaa dubbachuuf guyyaa kaleessaa yeroo liiv irratti taasiftu namoota hedduutu dhaggeeffachaa ture. Namoota hedduun akka irraa baratan abdii qaba. Kanaaf waan nama tokko muudate immoo namni biraa sun immoo namni biraa sun irraa baratuu qaba. Maaliif waan nama barsiisudha dhugaa dubbachuuf. Nama hin beekne tokkotti dhiyaachuu nama hin beekne tokkotti saahiba ta'uun saahibuu gaarii miti. Kanaafiyyuu irraa of eeggannoo godhaa. Waan akkanaa kun gaarii miti. Lubbuu baqa beektanii amma feet jaaladhu namni sun
miidhaa sirraan ga'uu geetirree yoo bade hin qabamu. Kanaaf hadaraa keessan kuni dhaamsa kiyya isiniin jedhaa warreen sagalee kiyya kana dhaggeeffattan laayikii subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan tura.